Wayyaaneen qophii gochaa tureef kaka'umsaa waraanaa taasisaa jira. Paartii siyaasaa kamiyyuu seeraa fi heera mootummaa fi qajeelfama boordii filannoo kamiyyuu kabajuu qaba. Paartiin kun shororkeessummaa irratti bobba'ee walitti qabamaa garee badiisaa ta'uun boordii filannoofis ta'ee mootummaa federaalaaf ajajamuu diduusaa itti fufeera. Gareen Dabratsiyooniin ajajamuu mootummaa Itoophiyaa fi boordiin filannoo TPLF diiguu fi hooggantoota keenya qoqqooduuf shiran irratti xaxe jechuun ibsa baasee jira. Gareen Dabratsiyooniin ajajamuu mootummaan federaala Itoophiyaa fi boordiin filannoo adda bilisa baasaa uummata Tigraay diiguu fi hooggantoota keenya qoqqooduuf shiran irratti xaxe jechuun ibsa baasee jira. Qumaarri mootummaa diiguu adda bilisummaa uummata Tigraay ammallee akkuma itti fufetti jira. Jeneraalotni TPLF bulchiinsa yeroo Tigraay irratti fonqolcha mootummaa gaggeessuuf yaalii gochuuf mari'achuun isaanis dhagahameera. Oduu biroon tarkaanfii finxaalii Jawusaa irratti fudhatamaa jiru injifannoo argamsiisaa jiraachuu maddi odeeffannoo keenyaa nuuf hireera. Kanumaan wal qabatee raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii seeraa kabachiisuu fudhateen torban hedduudhaaf hooggantoota Jawusaa bakka isaaniirraa barbadeessaa tureera. Har'as hooggantoota garee Jawusaa Goojjam keessaa finxaalii faannoo Yohaannis Alamaayyoo Waashiraa bakka jedhamutti gaggeeffamee jira. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota keenyaa odeeffannoo wayitaawaa qabannee asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatooma.